ummata Oromoo Oromiyaan Itoophiyaadhaa alatti ijaaramuu qabdi. Yoo ijaaramtu immoo institutionii lama of jalatti qabaachuu qabdi. Kana keessaa inni tokko WMPON jedhamu sana jechuudha. World Mobile Parliament of Oromo Nation kan jedhu sun uummanni Oromoo bakka bu'aa isaa addunyaa irratti qabaachuu qaba. Uummanni Oromoo uummata biyya qabuudha miti. Itoophiyaan nuuf haadha biddeena malee haadha teenyaa miti kan jedhu konseptii akkasii kaasee bal'inaan vaayiraalii miidiyaan akka shabboo kun haa galatoomanii sagalee kennanii fi baay'ee waan asirratti deemedha kana Loret si funduraa dhoksuu hin danda'u. You guys maybe can explain that me too. So gaafa kun ta'u keessaa wanni sin ajaa'ibu akka isheen amma jettu kanatti biyya Edmonton irratti biyya Toronto irratti gaafa nani workshop kana dhiyeessu maaltu ta'a tikeetiin akka as keessa seenamee ijaarsi kun hin qarqaaramne tikeetii biraa dhufanii irratti gurguru warri amma kanatti arrabsan kun jechuudha. Warri amma na yakkan kun jechuudha. Lafaaf lafee kan jedhamutu jira viidiyoon tokko fiilmi tokko. Tikeetii namni bitatee galu ay kanan bitinaa kanaaf bitaa jedhaniit tikeetiidhaan malee galchan. Gaafa Toronto dhaqnu kitaaba isaa hin bitina yoo inni kan argate kana godhaa kana jedhanii daboo irratti ba'anii we just work or lose. Doolara 68,000 irratti finne bokkisaan yookaan Jeneraal Diigaa Tolchaa ni beeku kana. Dhimma public relationer nama ture waan ta'aniif jechuudha. Kitaabuman bitinaa jedhanii irratti duulanii kuni beekan uummata Oromoodhaa kennameedha. Yaadannoo isaa dubartoota Oromootiif jedhamee waan kenname Oromoon ofirratti duuchee no ijaaramuun barbaannu jedhanii kan dide uummata Oromootiif kan kenne jechuudha. Sun achumatti hafe. Erga sun hin deebi'ee waraanni bilisummaa Oromoo yeroo dhiyoo kana ammoo waan waloo keenya warra biyya alaa kana jirtanii waloo kee garaagarummaa keessan ol kaawwadhaati let us have a guiding principle kan qabxii 9 qabu qopheeffanneeti eenyumtuu hundi keessanuu koottaa waraana bilisummaa Oromootti haa dhaqnuti caasaan ala kanatti akka nu diriirfamu waraana keenya irratti dhiibbaa godhuu qabna. Waraanni uummanni waraana jalatti ijaaramuu qaba kan jedhu waraqata san koo qopheessinu nama 13 turre. Waraqana qopheessina obbo Jamaal Ganamuu fannu bira turan. Keessattuu gaafa waraanni dhufanii Amboo irratti warra rukutan jaarsi nuti jireenyatti ergine keessaa namni tokko obbo Jamaal Ganamoodha. Maaliif rukuttan gaafa jennu deebii kan nu deebisan jechuudha. Waan baay'ee dadhabne ግን we fail to shape godhuu hin dandeenye. Erga shape godhuu hin dandeenye gaafii keessatti argachuu hin dandeenye personally maalan godha bakka kanaati. Dubbadhee gaafii nan deebi'u. Wanna goonu keessatti mooyyuu waan sirrii argaan jiru. Kuni akkana godhamuu qaba. Uummanni Oromoo kana ta'uu qaba. Hookaan waraanni bilisummaa Oromoo of maasaati caasaa diriirfachuu qaba. Yookaan uummata Oromoo bakka buusee uummanni Oromoo bakka bu'aadhaan isaanii kan abboomamuun caasaa ijaarrachuu qaba. Akkanatoo ta'anii Oromoo mana tokko jalatti fiduu dandeenya. Waraana keenya adallam carqii miti sibiila xuwwisuu dandeenya kan jedhu waraqata kanaa namni qopheessee kenne ana. Abbaa Urjii jedhamu namni kun nama guddaadha biyya Torontoo jiraatu Dooktar naan jedhan. Walgahii keenya irratti viidiyoo qabna kanaan. Waraqata ati amma fiddee kana ta'uu qaba jettu kana beeyi nuti kana dura horiidhaan hojjisiifnee itti kenninee marroon faan hin didanii jedhe. Jaalsamiyaan faan hin turan jiran as keessa jiru namoota gurguddaatu jira. Akkasii eeyyen erga didanii maalan godharee kaasumattan dhiisaa jedheen viidiyoo teenya achumatti ol kaawwannee achumattan dhiise waan hin beekne keessatti homaa jechuu hin qabu jedheen dhiise personally. Saniin alatti namni anaa hamaanatti deebises hin jiru institution kana fakkaata. Now back to the point. Ammaaf immoo haala amma jirru kana keessatti uummanni Tuulamaa qe'ee isaatirraa badaa jira. Master plan jedhamee wayyaaneen haa deemtu malee isarra caaluun uummanni Oromoo har'allee qe'eerraa badaa jira. Qe'eerraa immoo kan badaa jiru mootummaa qofaan miti qaama baay'eetu isa balleessaa jira. Karaa hundaanuu diinnis Oromoonis balleessatuma jira. Akkuma qabsoo Oromootti immoo odoo Oromoon illee yaade Oromoon kutaa 10 lafa of harkaa qaba. Rakkoolee jiraatu. Uummanni Tuulamaa garuu bakka awwaalcha lafa isaaniitti illee of harkaan qaban. Uummanni lafa sanirraa badaa jiru. Uummanni lafa sanirraa buqqa'ee sanyii isaa duguugamaa jiru. Uummanni aadaaf eenyummaan isaa achirraa badaa jiru uummata Tuulamaati. Uummata kana jidduutti walitti qabuun barbaachisaadha kan jedhu kun ijaarsa Foon International Restorative Movement jedhu isa foon jedhu sun 5 odaa jedha waan ta'eef san keessa isa tokko luqqifatee fudhatee saba kana ijaaruu jalqabe jechuudha. Saba kana gaafa ijaarru garuu waan interestiin baay'een irra jiruuf iskooppiin keenya bal'achuu qaba jenne iskooppii keenya hunduma hammataa akka ta'u siyaasaa fi amantaarraa adda ta'e akka goonet institutionalii uummata kana institutional godhuu akka dandeenyu irratti hojjennee dhiyeeffanne. Yaada kana maal jechuudha garam deemtuu maal godhuudhaaf jedhanii gaafachuun sirriidha. Girmaatu kana godhe hayyootaaf hin kennine jechuun garuu it's an allegation again. Maaliif gaafa kana qopheesse waraqata fuula turba qabu public goone warri yaada qabdan fidaa koottaa jedhaman. Namoonni baay'een yaada siyaasaa fidanii dhufan. Yaada siyaasaa moggaatti dhiifne akkamitti boordii wajjin irratti haasofne. Yaada hawaasummaa keenya wajjin irratti hojjennee yaadni akkasitti bal'atee barreeffamee kana godhi jedhamee ajajameen qopheesse. Saniin booda ijaarsa keessatti adeemsa qaba. Adeemsi bal'aadha.
namni tokko warra dhufuu danda'a kaadhimamaadha. Hamma gaafa dhaqee waadaa bira ga'utti adeemsi keenya gosaan wal gaafanna balbalaan wal iyyaafannaa akka tuulamaatitti ijaaramna jennee akka tuulamaatti kaane. Kana keessatti gaafa komandoo ijaaramu maaliif ijaaramtan jenneen beeknu. Gaafa kun ijaarame maal jennee wacneen beeknu. Kuni maaliif waca qabsiise I don't know. Kanaaf hin deebisu kanaaf. Intention isaa duubaa hin beeku jechuudha miti. Beeka garuu hin deebisu. Waan isaan iyyisiise ani hojjechuu odoo hin ta'in dudduuba irra waa gufuu ta'uudhaaf deema kan jedhu shakkii isaaniitti shakkiidhaaf immoo homaa godhuu hin danda'u laphee koo tarsaaseetti agarsiisuu hin danda'u. Isa dhuma seera diddiiruu fi waa'ee Hacaaluu fi Battee Urgeessaa walumatti qabeen deebise. Seera diddiiruu ani seera diddiiruu hin jenne yookaan immoo seera haadhaaf fuudhaaf heerumaa nan diddiira ani hin jenne that again long I mean allegation. Allegation tu baay'ata baay'eensa. Ani kanan jedhe warri tuulamaa fuudhaaf heeruma keessa of course gaafa hawaasni ijaaramu waan baay'eetu keessa jira waan ta'eef fuudhaaf heeruma keessa jiruu keessa waan baay'eetu jira. Aadaan keenya tortoree jira. Aadaan lafa san keessatti jiru naannoo Finfinnee sanis haa ta'u magaalota lafa tuulamaati irratti jiru hundi argamuyyuu originiin isaa aadaa warra tuulamaati garuu dhoqqee itti dibamee kan jara kaaniif fakkaata. Kana gara gareetti deebisuudhaaf hin miiccina jenneerra ammallee hin miiccina hin hojjenna. Aadaan kaleessa awwaalame kan Oromoo akka lafaa ka'u ni goona. Kana namni jibbaan na dhagaa waan ta'eef malee ani gaafan ibsu maalan jechaa ture. Fakkeenya hoonan kennu. Fakkeenya shamarran Oromoo gaafa unquxaaxashii deeman sirbi Oromoon qabu aadaa Oromoo keessa waan afur of keessaa qaba 3-4 qaban jedhe. Dhaadheessuu, leellisuu, faarsuu kana qaba. Kan jaraa hoo rakkoo himata. Tagalbichee, tafandichee, manattichee, maraxichee faadha jedha. Ala bulee dhabee yoomee faa jedha. Kan keenya hin eebbisan jedha. Akkanatti ibsi. Kuni kan Oromooti. Kuni awwaalamee jira. Hawaasa ijaaruu keessa kana resurrect akka inni godhuun hojii keenya, projektii keenya kanammoo diiteelii irratti deemnee aadaan ummata kanaa guyyaa dhalootatirraa hamma gaafa awwaalchatitti jiru jidduu kana keessa our social interaction, the original social interaction, that values akka inni ka'u ni goona kan jedhu in respect of 3 values jedha sanu. In respect of 3 values jechuun cultural values, religious values and family values. Kana respect goone namoota hundaafu kan keenya garuu hin kaafna kan jedhu as keessa jira. Isa dhuma waa'ee Hacaaluuf Battee ani warra tuulamaa ta'u waamicha waame. Bakka garaa qulqullummaan hin jirretti waaqni isaa eebbisuullee abaarsa. Akkas ta'e malee ani kanan jedhu warra tuulamaatiin jedhe. Isin raftanii jirtan. Battee Urgeessaa gaafa maqiitti ajjeesan hin shokoksine calliftaniitu bateessan. Hacaaluu gaafa ajjeesan hin shokoksine hin calliftan. Salaalee keessatti gaafa gurbaasan lafa dharraa keessaa baasanii ajjeesan har'a lafa dharraatti bakka Oromoon rakkatu kanatti hin calliftan. Boosat irratti gaafa abbaa gadaa ajjeesan hin calliftan. Isin bee hin jirtanii duutanii jirtanii jedha. Ammallee nan jedhaan ummatatti kakaasuudhaaf warri du'an kun qomoo keessanii, gosa keessanii, obbolaawwan keessanii isaan duuti isaanii Oromoon biraa dhufee akkasini birmatu maaliif eegdan? Isin eessa jirtu jedheen gaafadhe ammallee nan godha kana. Kana godhuu keessatti eessatti bakki rakkoon girmaan qabu? Maalidha inni wanti isaan iyyisiisee akkatti boochisu kun? What happened now? Gaafatteetta qeeqxeetta. Innis immoo gaafa deebisu ilaalcha kee akkaataatti konteeksti godhee hubate qaba. Gaafa inni deebisu dhaggeeffadhu. Dabareen kee ennaa si ga'ee atis immoo waan sana deebii itti laadhu. Mirga keeti kun mana keeti. Lamaan keessaniif iyyuu manni kun wal qixa mirga keessani. Garuu wal harkatti qabuun hin danda'amu. Intarraabti wal gochuun hin danda'amu. Kana bakka jechuun takkaadhuma hin danda'amu mana kanatti. Kanaafi haa xumuratu dhaggeeffadhu. Warra kaaniifis dabaree laannaa nama baay'eetu jala kana taa'ee carraa eegaa jira. Kana booddee daqiiqaa 2 duwwaan sinii kenna. Warra gara biraattan ceha Dr. Girmaa xumurii warra biraaf hin carraa laadha. Ifama soo Dr. Girmaa ittiin dhufeen deeqatu kanaatti akka waan jaarsummaa jidduu galtu fakkaata. Maaliif goota akkana? Already dhaggeeffachaan ture miti gaafa isheen interrupt gooti you have to lock her. Yaa gara sirriitti xiqqoo shawanii nu galuu qabu Dr. Girmaa hundi keessan. Gaafa nan dubbachaa jiru siifan kenna gada. Gidduu galtu jaarsummaan godhin she has to be locked. That's it. I'm talking and I'm answering. Okay, itti fufi atamma yaada kee barishiin bakka already isheen sirraa dhaabde itti bari itti fufi girmish. No, disipiliinii manaa akka jaarsummaan godhinaa jaarsummaa miti kun. Jaarsummaa mi odoon ta'ini wanni ta'u eessaa ka'e dubbiin kan ka'e dubbiin kan faannooti. Faannoodha waan ta'eef akka faannootti tan deebisa. Dubbiin waddubi faannooti waan amaaraa keessa jira waan ta'eef
akkasitti gaafa nani deebisu do not interrupt. Mirga keeti deebisi siin jedhe barsiinis bakka mirga saatii jedhe bar akkaataatti si hubatetti akkaataa gaafii sana hubatetti deebisu mirga saatii deebisatis ishiin seenaa carraan qaqqabe lakki kun ilaalcha faannoo miti an oromoodha jettee deebisu mirga ishiidha bakka kanaaf deebisati. Ila lafa tuulamaa waa'ee tuulamaa kana uummata biraatti dhiyeessini isa biraan darba kana faannoodhaaf deebisuun sin barbaachisu completely actually. Waa'ee waraqata tuulamaa Oromoo hundaa dhiyeessuu jechuu sani hin dhiyeessu. Sababiin hin dhiyeessine tokkoffaa gaafani Foon International jennee sin dhiyeessinu balbala nuti sagantaa Grand Opening irratti banneerra dhaabbattanii lafaaf lafee kan jedhu torban sagantaan itti aanu saniif bitaa malee kana tikkeetii irraan bitinaa jettanii irratti duultanii beekaa akka ijaarsi sabaa lafan qubanne warri gootanii si wajjiniin wal tokkodha. Beekaa jechuudha. Okay? Gaafa torban ga'u gaafa san garagaltanii immoo dhiichisa jalqabdan torbanumatti jechuudha. Sagantaa guyyaa lama ture kan hawaasa Oromoo ijaarsa hawaasaaf dhiyaate waraqata hawaasaa kennine kan hawaasni dhiyeeffatu irratti hin hirmaannuu jettanii daboo irratti gootanii gara tokkotti galtanii kan lola kaaftanii irratti haftanii isini. Waraana bilisummaa Oromoo keessattis dhuftanii nu malee qaamni biraa keessatti argamuu kan jedhanii diiga jalqabe isini. Hawaasni Oromoo sin jalatti hammatamuu qaba. Caasan garuu diriirfamuu qaba. Hawaasni Oromoo qabsoo kana keessa maaltu jira eenyutu keessa jira kan jedhu halagaa irraa eeggachuu akka danda'utti caasan ifa ta'ee diriiruudha qaba. Ummanni Oromoo kana keessa maaltu jira jedhee gaafachuu qaba. Ummanni Oromoo laaluu qaba. Yoo ummanni Oromoo keessatti of hin argine inni suni qabsoo keenyaa miti ammallee nu gurgura waan ta'eef caasaan ummataaf ifa ta'uudha qaba. Jecha Jaal Daawud Ibsaa jedhe suni kabajamuudha qaba. Physically. Waraanni kuni kan ummata Oromooti fi kan abbaa gadaati jedhee erga ummata Oromoo taane ummanni Oromoo waan achi keessa jiru beekuu qabna waan taaneef caasaan nu keessa diriiramuudha qaba. Jennee gaafa gaafannu hin diriirsinuu jedhan. Erga hin diriirsine as keessa maaltu jira? Wayyaanee jira moo eenyu jira? Hin beeknu. Waanan hin beekne baadheen deemu jedhee dhiisu mirga qaba ilmi namaa. Tokko lamaffaa. Tuulama waraqata dhiyeessuun Oromoon lafa kanarra jiru. Gaafa maccaaf waldaa maccaa fi waldaa maccaa wabii maccaa jedhamee dhaabbatu warri dhaaban warra ODF keessa faa jirtanidha kophaatti dhaabdan. Gaafa san nuti homaa isiniin hin jenne kophaa ijaarratan maaliif ijaartan hin jenne. Kan warra tuulamaa gaafa ijaaramu maaliif iyyitan? Hawaasa Oromoo tuulamaa ijaaramutu si yaachise moo? Hawaasni Oromoo tuulamaa yoo ijaarame waan dhabnu qabna jettanii waan yaadan qabdu moo? Wanni yaaddassanoo jiraate is that a political interest or a social interest with that? Waa'ee ummanni Oromoo lafa tuulamaatirra jiraachuu miti kan isin rakkise beekna. Kan isin rakkise hawaasni tuulamaa yoo ijaaramee mootummaa jalatti nu jalaa gala kan jedhu yaaddoo qabdu. Hawaasni tuulamaa yoo ijaaramee dugda nutti garagalche jettanii yaaddoo qabdu. Warri kana godhan immoo caasaa waraana bilisummaa Oromoo ummata Oromoo Wallagga keessa baasee ganda mandara tokkotti warra galchitantu kana godhaa jira. Mandara takkatti inni sun immoo hin ta'u. Hin ta'u anaa miti kasin hin jedhe. Hin barbaadu ani jedhee keessaa baheeran keessaa harkan qabuun. Harka dhiqadhee keessaa bahummoo mirgan qabaadhe. Ergan keessaa bahe immoo waan natti fakkaate munan hojjedha. Isan hojjedhu kana maaliif warra ummata Oromootiin kennine hoo jedhame? Ijaarsa lafaa kaanetii miti kan ijaarre. Ijaarsi nuti ijaarre ijaarsa kana dura turan kan jiddu galeessa keessa turan hundumaa bitaa mirgaan laaluudhaan jalqabne. Giloona irraa kaafne jechuudha. Giloonaa jedhaa kun odaa nabee jedhaa kun maal jedhaa kun maal jedha baay'ee ijaarsa baay'ee jira lafa tuulamaa irratti. Maqaa ummata tuulamaati. Garuu eenyutu ijaara? Ummanni tuulamaa keessa hin jiru. Dantaa ummata tuulamaan tiksu. Ummata hunda jedhee Oromoo ofiin jedhu afaan Oromoo dubbatu hundumtu of keessaa qaba. Yeroo hundaa ummanni keenya gaddeemaa jira malee hawaasummaanis dinagdeedhanis bu'aan ummata keenyaa dhufe tokkollee hin jiru. Hoo keessa isaanii seenee laallu warri achi keessa jiru dantaa siyaasaa warra qabani malee warra dantaa ummataa qabanis miti tokko. Lammaffaa warra tuulamaatii miti kan kana ijaaraa jiru. Warri tuulamaa lafarraa badaa jira. Dubartoonni tuulamaa sinii dhiqaa jirti. Dargaggeessi ashawaaf baareellaa baata. Haadhoon isaanii buna gurgurtii, abbaan isaanii immoo zabanyaadha. Bakka kana jira uummanni tuulamaa. Garuu caasoleen maqaa isaaniitti ijaaraman hunda keessayyuu warra tuulamaa immoo hin jiran. Kanaafuu nuti kan barbaannu keessa waan baay'eedhaan qabamnee waan jirruuf akkaataa ittiin of qulqulleessinee Oromoo qulqulluu tuulama dhaabuu dandeenyu irratti caaseffanneet ijaarrachaa jira. Kun yoo sii ta'e jabaadhu jedhi Oromoo jabeessi.
yoo siin taane dantaan siin taane dantaa siyaasaati. Dantaa hawaasummaa miti. Dantaa hawaasummaa ummanni Oromoo Tuulamaa gaafa ijaaramu ummanni Maccaa wajjinu du'aa ture wajjinis du'aa hoomisiin qarqaaraa borus egeres qarqaaruu danda'a. Ammas gaafa eebbasaa hin waamamaa dhufee hin qarqaaru ummanni Maccaa rakkoon qabu kanaaf. Warri kana keessatti rakkoo qabu warra siyaasa kana ani oofu malee ani yaabbadhu malee ani si hoogganu malee jedhudha. Inta'u akkasii sun. Isa santu hawaasni Tuulamaa akka hawaasni Maccaa akka waan dhiibame godhanii himaa jiru. Hawaasa Maccaatee miti hawaasni Maccaa maal isa godha? Ummanni Maccaa ijaarameera. Rakkataa isaa hin qarqaara. Yoon waaman hin hirmaanna yoon waamne immoo dantaan kan isaaniiti mirga isaaniiti. Akka jabaatan immoo hin gorsina eeyyen. Wani nurraa fudhatan moodeelii yoo qabatan ni kennina bakka nu waamanitti argamna absolutely. Kadaan alatti dantaa siyaasatiif danqataa kan jedhu warri shakkii qabu garuu waanuma barbaadan fuudhanii namarratti maxxansanii warra kanaaf hojjetu hoo barbaadan bunnoo baddalleetu gorsaa Girmaatiif asin jedhu beekan. Unfortunately gorsaan kiyyaa fi namni kunu walitti hin dhufani akkuma barbaadan godhanii nama xiqqeessuu nama arrabsuun qabsoo Oromootiif faayidaan qabu. Nama gaafachuun garuu mirga. Kanaafuu wanni nuti dhiyeessinu wanni nu ummatatti goonu gaafa eebbaa Oromoo kutaa 11 hin waamna. Akka nu eebbisan. Objektiivii keenya paablikitti hin himanna. Ummanni Oromoo nu dhaggeeffata. Amma waan lamaaf ijaarramna. Rakkoo qabna. Rakkoo keenya furachuudhaaf of taanee furachuudhaaf ijaarramna. Lammaffaa firoota keenya wajjin michoota keenya wajjiniin rakkoo keenya furachuudhaaf ijaarramna. Kana keessatti kan nun jaalanne hoo jiraate kabaroo rukutuu danda'a guyyaa halkanii guyyaa. Homaa godhuu hin dandeenyu kanaaf. Kanaan alatti kan ta'e ummanni Oromoo kutaa 11 ijaarsa kanarratti wanti dukkana keessa jirutu jira jedhee kan nu shakku hin jira jedhee amanuwani. If not gareen amma jedhe kanaan alatti wanta hin jechuudha. Kun immoo Oromoodhaafis faayidaan qabu gareedhuma kanaafuu faayidaan qabu ofumaa nyaatamee bada waan ta'eef. Kana keessatti ani ummata Oromooti inni daqiiqaa tokkotti jedhee dabarsu. Namni yaada qabu maal jechuudha maal godhaa jirtu akkamitti gootuu kuni maaliif barbaachisee waadaa jettu maaliif kuni ta'ee kan nuun jedhan kaasuu danda'u nu gaafachuu hin danda'u namni hin deebifnaaf rakkoo hin qabnu Oromoon kamiyyuu haa nu gaafatu deebisuudhaaf qophiidha. Arrabsoo hoo barbaadani Girmaan ijoollee biyya Arabaa jirtu paaspoortii fidadha paaspoortii maal naa godhaa dhoko it's an allegation kun eessaa keessete waan tokko jedhee tanas xumuraadha. Waggaa afranarraa I was in Minneapolis du'a caalutti irratti jechuudha. Warreen miidiyaa irratti wajjiniin halkanii guyyaa hojjechaa turre caaliin sarmuu faanni beeku ijoollee Maccaadha. Ijoollee Maccaa keessaa namni guddaan tokko na bira dhufe hamma achi miidiyaa irra baay'ee wajjiniin hin jirru anis miidiyaa irra hin jiru jedhe. Maali jennaan abbaan kiyya akkana naan jedheedha. Maali jennaan abbaan isaa Minneapolis jiraata maatiin isaa. Gurbaan kuni akka sagalee isaan hin dhagaamne magaala kana irratti hojjetanii caafiin isaa immoo deemee Kanadaa seenee jira. Kanaafuu gurbaa kana wajjin yeroo gubuun keessa maatii keessa miitanii yookaan kutadhaatii jabaadhaa wajjin hojjedhaa sagaleensa akka ba'u godha. Yookaan garuu already irratti hojjetamaniiru waan ta'aniif yoo danda'ee abjuu qabaate inni kophaasaa haa deemu isin maatii keessan bulfadhaa jedhaniit maatii isaanii gorsan. Namoonni kun warra maatii qabani ofii isaaniitiif. Girmish kuni kana of kaliinaan jedhanii natti himataniit dhugaa kana beekee deebi'e. Namni abbaan kana jedhe imimmaan isaa buusat ilmaan isaanii akkanatti gorsan shira achi keessatti xaxan Minneapolisitti jechuudha. Inni kun dhufee gaafa hawaasni Oromoo ijaaramu kan jedhu waraqatatti kennin ittiin of ijaaraa jenne malee ittiin sin ijaaraa hin jenne waraqata irraa fudhachuu didan ana maal irraa fudhachuu didan waraqatan itti kennan waraqataa miti wanni ukkaan barbaade waan biraadha farrisa. So bakka kuni jiru keessatti ammallee waan hin taane inni akkana godhee akkana jedhachuun it is just an allegation that it makes sense. An gaafatamuudhaafis deebisuudhaafis yeroo hunda kanuman jira. Wanti hojjennu ifa. Rakkoo qabna dhugaadha. Rakkoo keenya Oromoon hin beeka. Rakkoo keenya furachuudhaaf immoo akka hawaasatti wal bira dhaabbachuu qabna. Hawaasa keenya ijaarrachuu qabna. Hawaasa keenya keessa afaan Amaariffaa Oromiffaa kan dubbatu baay'eedha. Kan gadaa keenya sirriitti himatu baay'eedha. Kanaafoo sadarkaa gooneefii jirra. Gingilchaa adda addaa qabna. Hin miicina, hin cuunfina, sirriitti rigna, quncifnee ummata Oromoo Tuulamaa akka Tuulamaatti ijaarra. Bu'aa kana warri Maccaa ummata Maccaa akka Maccaatti ijaara. Sikkoo mandoo akka Maccaatti ijaara. Barbaachisaa yoo ta'e nu waama moodeelii siniif kennina qabna of harkaa. Kanaan alatti wanni biraa waan akka daba ummataaf yaadne godhamu sirriidha natti fakkaatu akkanatti oduu hubatamee baay'ee gaariidha galatooma. Ulfaadha.